Jaalallee qabdaa jedha. Osoo jaalalli nama islaamarraa si qabee maal goota jedha. Yeroo falmii hin eegallee fi erga falmii eegaltee keessattuu yeroo kam hubatte jedha. Gaafa heerumtu miskoola naa godhe jedha. Miskoola umurii xiqqoo keessatti jaalalliin qabamudha. Innis ilma Shamsuu wajjiniin jaalala qabdu jedhan. Dubbiin kun agam dhugaadha jedha. Ashama harka fuunee jalatamtoota kabajamtoota Khadijaa Tuubii hordoftoota hundi keessan nageenyaa fi araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isin qaqqabachaa. Gaaffiiwwan obboleettii koo Khadijaa fi akkasumas obboleewwan kan koo karaa tiktookiin baradhe gaaffii na dhiyeessan deebisuuf dhufee jira. Duraan dursee galatoomii affeerraa kiyya kabajjee dhufu jira. Atilee galatoomii naaf eegukeeti obboleettii koo. Gaaffiin jalqabaa eessatti dhalatte, eessatti guddatte, amma eessa jirta jedha. Kanan dhaladhe guddadhe Shawaa Bahaa Aanaa Adaa akkasumas magaalaa Duukam baadiyyaa keessadha. Kanan baradhe Duukam tokkoo fi lamatti jechuudha. Amma immoo kan jiru Dubaay jechuudha. Gaaffii lammaffaa ustaaz baay'ee jaaladhuu fi kabaju irraa naa dhufe ustaaz guddaa galatoomaa jechuudhaan. Amantii Islaamaa irraa maal baratte erga gara tiktookii dhuftedha. Amantii Islaamaa irraa waa baay'een baradhe baay'ee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Gaafa biyya jirtuu fi ilaalcha akkamii qabda amantaa kanaaf jedha. Gaafa biyya jiru ilaalcha gaariin qaba nama lama fi beekuu si waan ta'eef goddanyoota hin qabu ergoota yookiin immoo hiriyoota amantaa kana hordofan hin qabu ibsoma waan ta'eef amantaa kana hordofan hin jiranii baadiyyaa magaalaa xiqqootu waan dhaladhee guddadheef kanaaf ilaalchi nani qabu gaariin turre jechuudha. Gaaffii sadaffaa politikoo kiristaanirraa naa dhiyaate jaalallee qabdaa jedha. Jaalallee hin qabu gara fuulduraa garuu abbaa manaa godhachuu nawwa jechuudha. Kanaaf kadhannaa kenna yaadadhu. Karoorri kee namaa fi Waaqayyoo natti gammada narraa wadha jettee yaaddu jira jedha. Eeyyanii innis nama rakkate bukkee dhaabbachuu yookaan yaadaan yookaan waan qabuun gargaaru yookaan namni sun sin gammada Waaqayyoos natti gammada Waaqayyooliin kana naa godhu abdiin qaba jechuudha. Gaaffii afuraffaa falmii kana guyyaa meeqa dhiisuuf murteessuuf ta'e dadhabdee naan jedha. Gaaffii falmii jechuun gaaffii amantaa lamaan gidduutti amantii kiristaanaa fi amantaa musliimaa gidduutti karaa tiktookiitiin akkuma hundi keessanuu beektan jechuudha. Ani guyyaa baay'ee dhiisuudhaaf murteessee sababni isaatis ijoollee waan muufachiisuuf jechuudha. Marii keenya keessatti kiyya yaa ta'u kiyya taqabbalitu jira, kiyya yaa ta'u kiyya hin taqabbalu jira. Kana keessatti walitti buuna tokko tokko ustaazota fa'aa illee walitti buunu jira. Kanaaf balaa kanaatiin nama akka muufachiisamu sammuun kiyya naa lolamaaf jecha kana dubbadhe kan jedhu. Kanaaf yeroo hunda nan dhiisa jedhee aaree gaafa beekaa ni dhiisa jedhee galgala murteessee bulaa ganama garuutumaan deebi'a jechuudha. Guyyaa baay'ee murteessee garuu dadhabee hawwiin kee gara fuulduraa maaliif jedha. Hawwiin koo gara fuulduraa biyya galee maatii kan koo fi hawaasatti ilaaladhe waan balleesse waan jiruuf dhiifama gaafadhe jireenya kan koo gaa'ela kun karaa mana amantaatiin raawwachuu hawwat jechuudha. Osoo jaalalli nama islaamarraa si qabee maal goota jedha. Gaaffii ulfaataadha ta'ullee garuu jaalalaa fi durumaa jireenya keenya tokko adeemnu jaalalaa fi amantaa gargar baasnee deemuu qabna. Filachuu gargari jechuudha. Jaalalli waan biraa amantaa ofii sirriitti namni beekee beeku tokko kan obboleettii isaa yookiin haadha isaaf jedhee anaaf ta'uu hin danda'u jedha wanti gaarii waaqa. Kanaaf nama dursee amantaa ofii namni sirriitti beeku homaa kirkiriyyuu hin qabu. Agagumaa jaalatu amantuma filadhaa jechuudha. Gaaffii shanaffaa yeroo falmii hin eegallee fi erga falmii eegaltee keessattuu yeroo kam hubatte jedha. Amma sirriitti hubadheeni maaliif mariin isin faana gaggeessu marii isin kokkoffaa xiqsiiwwan isin waamtan ani akkan dubbisu akkan xayyabadhu kan muuna tulfaate deemee akkan barsiisa koo gaafadhu sirriitti hubannoo kan argadhe durni hin baradhe malee sirriitti hubannoo kan argadhu kan na taasise amma jechuudha. Kanaaf asumallee galatoomaa isiniin jedha ijoollee musliimaa. Gaafa heerumtu miskoola naa godhe jedha. Miskoola miti si waamayyuu namni gaafa guyyaa sanii Waaqayyo nu haa taasisu rakkoon qabu atumti biyya galii. Gaaffii jaaffaa ituu baay'een si jaaladha mee maaltu nama akka kan nama jajjabeessituu fi nama gorsitu kan si taasisu maalii nama jajjabeessitu keessa ani ishee tokko jedha. Duraan dursa obboleetti koo galatoomii ani nama jajjabeessaa jechuun miti garuu namni tokko yaada isaa yoo naan gaatee ishee ergochuuf yookiin immoo hiruu fi rakkoowwan ani dura dabarseerraa kan kee rakkoon kan kee rakkoo kee hin caalu jedhee fakkeenyaan ta'eefi kana dabarsee jira. Yesuus kun immoo inni darbaa booda Waaqayyo waan inni darba jedhee bira dhaabbatee jebbisu rakkina dura dabarse jechuudha. Kanarraa kan keedha. Gaaffii torbaffaa mudannoon biyya gisee jirtuuf si qunnamee jira jedha.
nuuf himi jedha. Mudannoon giseen biyya jiru qunname umurii xiqqoo keessatti jaalalli qabamudha. Innis naannoo umurii akka 10 ta'e baay'ee xiqqoodha. Garuu jaalalaan qabamu kiyya maafi mudannoon hin dagatamnedha. Kuni baay'ee jireenya keenya babal'ise. Kanaaf kana mudannoon qunname gaaffii biyya arabaa dhuftoo mudannoo si muddate maayini jedha. Gaafa biyya arabaa dhufumti na mudannoo waaqayyoon galatoomnaa ta'u yeroo hundaa maaliif maatii baay'ee bareedaa fi gaarii keessan galee akka mana jireenya kootitti hin jiraadde omtu na qunnamne jechuudha. Haadha kee fi abbaa keetiif ati ijoollee meeqaffaadha? Ani ijoollee 5ffaadha. Dubara 3 fi dhiirri 1 na dursu jechuudha. Gaaffii 8ffaa erga biyya baatee waggaa meeqa jedha. Egaan biyya bee gimboonni kun waggaa 9 jechuudha. Gimboonni afaan oromootiin maal akka ta'e beeku dhiifama. Guyyaa gaaffii 9ffaa ijoollee islaamaa keessaa kan nama dinqisiifattu qabdaa jedha. Isaan keessaa nuyi jedha. Ijoollee hundaan nan dinqisiifadha, nan ajaa'ibsiifadha, baay'ee jaaladhudha. Ijoollee musliimaanaaf ijoollee hedduu jaaladhudha. Kanaaf isaan keessaa garuu baay'ee kan dinqisiifadhu Ustaaz Ahmad jechuudha. Garuu maqaa isaa sirriitti yaamuun beeku, ijoollee hunduu ni beektu. Baay'ee isa nama obsa qabudha, baay'ee nama dhaggeeffatudha, nama baqa beeku, baay'ee nama gaariidha. Ijoolleen dinqisiifadhu isaadha. Akkasumallee miliyoon Ali ijoollee hedduun dinqisiifadha garuu ifama ijoolleen isin waamne. Gaaffii 10ffaa ijoollee ortodoksii keessaa kan dinqisiifattu jedha. Ijoollee ortodoksii keessaa kan dinqisiifadhu akka fakkeenyaatti ijoolleen hiriyaatti dhiyaatu Zinnash baay'ee nama dinqisiifadhudha. Nama amantaa isheetti cimtuudha. Nama kaanillee nama gorsitu fakkeenya namaa taatudha jechuudha. Waan hundaan kan dhaabbattudha. Kanaaf namni dinqisiifadhu isheedha. Jabaadhu itti fufii jedha obboleetti kun. Gaaffii 11ffaa ilma Shamsuu wajjiniin jaalala qabdu jedhan. Dubbiin kun agam dhugaadha jedha. Ilma Shamsuu wajjin jaalala hin qabnu nuti sobaadha. Garuu mucaa baay'ee jaaladhuu fi kabaju ijoollee musliimaa keessaa tokkodha. Maaliif akkan wangeela dubbisu yookaan mari'atu ijoolleen tasgabbii akkan horadhuna taasisaa waa baay'ee na gorsa. Kanaaf ijoollee dinqisiifadhu keessaa isa tokko baay'ee jaaladhu keessaa obboleessa koo jechuudha. Gaaffii 12ffaa warra amantaa sababa godhatee nama abaaruuf maal laamta jedha. Nama abaaruun gaarii miti, waaqa fuuldurattis gaarii miti. Anillee abaarachuu miti, abaarillee beekuu hin danda'a. Garuu kun gaarii miti. Maaliif sammuun keenya yommuu lola jechuudha. Kanaaf yeroo mareen gaggeeffamu wal abaaruurra wal irratti komantii qaburra hiwoota jennee dhaggeeffannee jara lamaa sanirra waan tokko qabannee deemna jechuudha. Kanaaf gaarii miti, dhiisaa dhaabaa isin jedha. Gaaffii 13ffaa yeroo ijoollummaa jaalallis qabee boochee beektaa jedha. Booyillee hin beeku ijoollummaa jaalalli qabus akka tamitee anis jaaladhee inillee na jaalate. Kanaaf hin boonyee jechuudha. Gaaffii 14ffaa nama amantaa biraarraa jaalallis dhiyaatee beekaa jedha. Eeyyaniin doomirra caalaa eegan karaa biyyaa kana dhufe kun immoo eegan biyya arabaa dhufe. Abzaanya ጊዜ ijoollee amantaa kan irraa ijoollee amantaa musliimaa amantaa protestaantii irraan argamu malee an aggaxamiyyuu beeku ijoollee amantaa ortodoksii jechuudha. Kana fakkaataa ta'e isaan irraa yeroo baay'ee dhiyaata jechuudha. Gaaffii 15ffaa barnoota kana itti fuftamoo naabdaa jedha. Barnoota jechuun marii jechuu barbaadan natti fakkaata. Marii kana osoo itti fufee dasna jedha. Maaliif baay'ee fayyadamtuu ta'e waan ta'eef na xaqqamaa jira, waan na fayyadaa jira waan ta'eef waa baay'ee baradhee jira. Ji'oota muraasa wajjin ture garuu gurmoo dukkana caalaa wajjin ture baay'een barachaa deemaa akkan gaafadhu akkan dubbisu akkan xiinxaluu taasisa. Kanaaf bareedaatti fufee garuu immoo wanti tokko na mudatu jira. Innis yeroo tokko marii keessatti kiyyuu bichaa dhagee kan jedhutu jira. Inni dhaggeeffadhu kan koo bichaa dhagee jedha. Haasaaf illee carraa namaaf hin kennu. Naamusa kana yoon sirreeffadhee amala kana sirreeffadhee itti fufa waaqayyo yoo masaa godhe. Garuu immoo amala kana sirreeffadhe taanaan itti fufuurra dhaabooyamaa fi namoota qayyamsiisaa ijoollee mufachiisaa jira waan ta'eef gaarii miti immoo kun nama mufachiisaa yookaan nama dallansiisaa ani wangeelaa hin dubbadha jechuun iyyuu immoo waa'ee amantaarraa hin beeka jechuun iyyuu zeeroo nama galcha jechuudha. Gaarii miti. Kanaaf yoo namoota tokko sirreeffachuu danda'e ittiin fufaa yoo hin dandeenye garuu nin dhaabaa jedhee yaala. Dhumarratti yaadoo qabattee dabarsadhu jedha. Duraan dursee ijoollee hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Warroonni gaaffii na gaafattanii anis amma tokko amma waaqayyo na gargaara isiniif deebisuuf yaalee jira. Obboleetti Koffaa Dijaa atileen guddaa galatoomii jabaadhuutti fi akkasumas ijoollee Oromoo hundi keessanuu amantaa kiristaanis amantaa islaamaa jala jirtan hundi keessanuu wal jaaladhaa wal kabajaa. Oromummaa keessaniif namummaa keenya walaa jaalannu sun islaama sun kiristaanaa sun jedhin namummaa keenya walaa kabajnu walaa jaalannu jabaadhaa isin jedha. Nageenyi waaqayyo isin faana haa ta'u.